galiin dugugguruu dinagdee biyya tokkooti. Pirojektoonni misoomaa kamiyyuu galii irratti bu'uureffachuu biyyi kamiyyuu galii galchitu irratti akka xiyyeeffannaa kennitu ishee taasisa. Sagantaa sosochii taaksii waajjirri galii bulchiinsa magaalaa Adaamaa qopheesse kanarratti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee hooggansi olaanaa magaalaa fi kutaa magaalaa akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatu hirmaataniiru. Saganticha irratti argamuun ibsa raawwii galii ji'a lamaa hirmaattotaa kan dhiyeessan itti gaafatamaa waajjira galii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Balaachoo Asaffaa sosochii taaksii akka magaalaatti jiru milkeessuuf kan hojjenne caalaa hojjechuu qabna jedhan. Galii magaalaan ji'oota lamaan darbaniin sassaabuuf karoorfatte qarshii biliyoona 2.3 keessaa galii qarshii biliyoona 1.5 sassaabuu danda'u kan ibsan obbo Balaachoon kan amma deemnee ol deemuun ariitii barbaachisuun haasochoonu jedhan. Har'a kan laalle raawwii ji'a lamaatiin akka magaalaatti naannoo biliyoona 2 fi miliyoona 32 olii kan karoorfanne raawwiin keenya naannoo biliyoona 1 fi miliyoona 5tti kan eegu walitti qabame. Inni kunis dhibbeentaa 73. Karoorri xiqqii seektaroota hundaan hojiitti galamuun cimina kan jedhan obbo Balaachoon qindoominni seektaroota bira jiru laafaa ta'uu fi sassaabbii galii irratti kaka'umsa wal fakkaatu agarsiisuu dhabuun hanqinaan kaasaniiti jiru. Seektarootaa fi kutaalee magaalaa galiin biratti harca'ee eeruun caalmaatti akka hojjetaniif dhaamsa dabarsan. Hojimaata nagahee hawaasa nagahee akka fudhatu dirqama mirgama isaa akka beeku keessattuu nagaheen yoo kenname galii magaalaan cima. Seera altummaan keessattuu waajjira daldalaa qofa osoo hin taane seektarri magaalaa guutuun asirratti hirmaatee olaantummaa seera taaksii kabachiisuuf daldalli seeraan alaa balleessuun buqqisuun baay'ee murteessaadha. Hirmaattonni sagantaa yaadaa fi gaafii kaasuun mariin bal'aan gaggeeffameera. Karoorri hiixataa baafannee galmaan ga'uuf humna qabnu hundatti fayyadamuu qabna. Sanadoota aanaalee haaraa makamanii hatattamaan dhufuu qabuuf galii mana qopheessaa fi idilee irratti fiduuf hojjechuu qabna. Hubannoo hawaasa gibiraa dabaluu fi vaatii irratti hojii hojjetamu keessatti siistamni osoo uumamee fi kan kana fakkaatan kaasuun irratti mari'atameera. Karoorri keenya baay'ee hiixataadha. Naannoo biliyoona 2.9 garuu mooyii raawwii keenyaan gammaatti yoo madaal baay'ee duubatti hafnee jirra waan jedhu saniin laallee jirra akka kutaa magaalaatti. Akka kutaa magaalaa keenyaatti sirriidha. Potenshaala kanaaf fayyadamnee akkaataa karoora taa'eetiin xumuruu osoo qabnu akkaataa amma jiruutiin hanqinoonni jiru. Saganticha irratti argamuun yaada kan kennan itti gaafatamaan waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Xiilloo Dugdaa galiin magaalaa Adaamaa bara 2016 sassaabuuf karoorfatte qarshii biliyoona 13 galmaan gahuuf seektarri hundi qindoominaan hojjechuu qaba jedhanii galiin magaalaa akka dabaluuf daldaltoota sadarkaa jalqabaarra jiraniif hubannoo cimsaa daldalaan haaraa gara daldalaatti akka dhufu hojiin guddaan hojjetamaa jira jedhan. Hawaasni daldalaa nagahee muruu akka adeeffatu hojjetamaa jira kan jedhan obbo Xiilloon daldala ammayyoome uumuuf teeknooloojiitti fayyadamuun barbaachisaadha jedhan. Daldalaan e-tireedii fayyadamuun yeroo isaa akka qusatus dhaamsa dabarsan. Magaalli bal'achuu isaa duukaa fi karoora xiqqii qabanne wajjin wal bira qabne baay'ee hiixatameeti kan karoorfame. Raawwiyaan gammaatiinis maal jechuu dandeenya kan jedhu sadarkaa kanatti hin deemne hoggantoota walakkaa uummataatu sassaabuun sodaadha jechuudha hangama kooti. Kanaaf kanarratti maaltu nurraa eegamaa waan jedhu qixa jiruun hubachuun murteessaa ta'a. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa galii magaalaan karoorfattee galmaan gahuuf caasaan sadarkaan jiruu fi hawaasni waliin hojjannaan wanni hin milkoofneef hin jiru rakkoo ilaalchaa jiru maqsuun yoo hojjannee fiixa baasuu dandeenya jedhan. Galiidhaan ala waa yaaduu hin dandeenyu. Guddina biyyaa yaaduu hin dandeenyu. Initiative yaaduu hin dandeenyu, projektii yaaduu hin dandeenyu, daandii yaaduu hin dandeenyu, bishaan yaaduu hin dandeenyu, waa hunda yaaduu hin dandeenyu. Kanaaf nuti mootummaa kanaaf lafee dugdaati, bu'uura isaati, galii galchuufii qabna. Waan gale kana immoo qusannaan itti fayyadamuu qabnaa kan jedhu ilaalchi kun dhufuu qaba ture jechuudha. Galiin dhimma hundaati kan jedhan obbo Ashannaafiin rakkoo ilaalchaa daldalaa bira jiru hooggansi qaree sirreessuun gara kaffalaa gibiraa amanamootti fiduu qaban dubbataniiru. Ilaalchi kaffalaa gibiraa jiru mataansaa sheep hin taane hin hoogganamne. Taati isa riyaaliitiidha kun dhugaa lafarra jiru. Informaalii kallattii adda addaatiin odeeffannoo babal'aa waan jiruuf. Fuunfannee bakka galii galchuu qabnu galchisiisaan jiru.
Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee kallattii hojii kennaniin osoo hin xiiqeeffanne karoora xiiqii galmaan gahuu hin dandeenyu jechuun ilaalcha hawaasni galii irratti qabu jijjiiruu fi hubannoo hawaasaa dabaluun karoora xiiqii galmaan gahuu qabna jedhan. Baga bara 2016 walgahii jalqabaa nagaa wal agarree baga nagaan dhuftanii baga bara haaraa nagaan galii waan hunda waan ta'eef maddi hojii keenya hunda galiirraa maddaa fedhiin keenya hunda galiidhaan yoo guduunfame wayya karaa jedhuun bara kana karaa adda ta'een bara haaraa eegalluu karaa jedhuun waltajjiin kun akka mijatu yaadame. Karoora imala badhaadhinnaa fiduu danda'u sa'aatii 24 qoqqoonnee hojiitti hiikuu qabna. Sirna dijitaalaayizeeshinii caalmaatti cimsuu fi iskaan gochuun akkaataa kaffalaan gibiraa teeknooloojii fayyadamuun kaffaluu danda'u mijeessuu sadarkaa hundatti qindoomina keessoo mirkanneessuu fi sirna deeggarsaa cimaa uumuu waan kennan safaranii fuudhuu fi olaantummaa seeraa mirkanneessuu qabduun kallattii hojii kennan. Tokko raawwiin keenya darbe maal nutti agarsiisee kan jedhu maal irraa barataa jirra maal inni qaawwee agarsiifne lammaffaa akkamitti baakloogii ji'a lamaa cufne karoora keenya guutuun raawwannaa kan jedhu